Assalamualaikum warahmatullah. Manni kun mana nama keenyaati. Manni laftillee maashaallah tabaarakallah numa kaartaa pilaanii bitate dhibbarraa dhibbatti itti gaafatamummaa isaa guutuu namni fudhatu ana jechuudha. Lafti kaarii 300 irra jira. Manni haga hunnaatitti baay'ee bareedee jira. Mana fincaaniis seera qabeessa qaba. Mana aaraallee ni qaba. Warqeellee ni qaba. Warri kofalee hin beektan. Paappaayillee ni qaba. Geetteeyyuu gubbattu. Muuziillee ni qaba. Horii horsiisuufillee waan hundaafuyyuu akka ajaa'ibaa kana iddoo mijaatuudha. Awaash duwwaa tokko manni barumsaa kun mana kana duuba mana barumsaati. Daa'imman itti baratti. Rabbi haa guddisu daa'immani. Qeen akkana jirti jechuudha. Gatiin dhumaa 650 laalleeti 50 yoo isinii dhiifna namni imaana qabu. Mana birrii qofatti utuu hin taane manni kun ka gurguramu nama gurgurama. Nama qaaqaa nama xaaxaa biyyee tanarra qubsiisuun hin ta'u. Nama haati eebbifte qofti lafa tanaa bitatu.